Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam ooltanii, akkam turtanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun nama laumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan jedhu hundumaan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti gadannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu koorsii fudhachaa jirruun boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jirru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbe kutaa 35ffaa kan boqonnaa afuriidhaan kitaabilee sirnaa kanneen jedhaman 8 keessaatu gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uti du'aa ka'uu isaadhaan booda duuka bu'oota isaa kan inni barsiise kitaabilee lamaan kitaabilee kakuu kanneen jedhaman baranneedha kan dhaabbanne. Barumsa gooftaan keenya barsiise jedhanii akka gonfaatti keenye Kiristoos du'aa ka'uu isaadhaan dura kan barsiise wangeela jennee kan barannedha. Du'aa ka'uu isaadhaa booda guyyoota 40 tureen immoo kitaabilee kakuu kan jedhaman kakuu jalqabaadhaaf kakuu lammaffaa jennee kitaaba sirna kiristaanaa keenyaatiin kan qabnu isa sana ture kan baranne kitaabileen kun baay'inaan kadhannaa keessattidha. Ga'ee akka isaan qaban kan ilaalle kadhannaawwan kun tokko qiddaasee gooftaa kan jedhamu mataa isaatii kan lammaffaa immoo kidaanii yookiin immoo kakuu kan jedhamu kidaanii kan ganama dhaabbatamu kan galgalaa fi kan halkan dhaabbatamu isaan kun sadan qabiyyee isaa akka ta'an isaan kun achi keessaa akka ba'an isaan kana baranneetudha kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fi eeyyaa Waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan kutaa 36ffaadhaa fi boqonnaa kanaaf kutaa xumuraa kan ta'u kutaa xumuraa boqonnaa kanaa kan ta'u kitaabilee afan lamaan kitaaba Didisqiliyaadhaa fi kitaaba Qelemenxoos kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaanuuf haa ta'u. Egaan kitaabilee sirnaa 8 keessaa amma ammaatti kitaabilee sirnaa 6 baranneedha kan jirru. Kutaa jalqabaadhaan kitaabilee 4 kitaaba ajajaa, kitaaba qajeelfamaa, kitaaba seera tsiyooniidhaa fi kitaaba abxiliis kan jedhamu baranne. Ittaanne immoo kitaabilee 2 kitaaba kakuu tokkoffaadhaaf kakuu lammaffaa baranne kitaaba 6 ta'anii kan hafan lamaan kitaaba Didisqiliyaadhaa fi kitaaba Qelemenxoosidha. Isaan kan lamaan immoo guyyaa irraa barannaa jechuudha. Qo'annaa kitaaba qulqulluu kakuu haaraadhaaf kitaaba 34ffaa kan ta'u kitaaba Didisqiliyaadha tartiiba jiruun jechuudha. Kitaaba 34ffaanni kun Didisqiliyaa jechuun hiikkaansaa barumsa jechuudha. Barumsadha. Barumsa eenyu? Barumsa duuka bu'ootaati. Duuka bu'oonni gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gooftaan keenya maal barsiiseera? Dogmaa barsiiseera. Kitaaba wangeela gaafa laallu kitaaba qulqulluu irratti Kiristoos kan inni dubbate dogmaadha. Dogmaadha kan barsiise fakkeenyaaf waa'ee cuuphaa yoo laalle, waa'ee dhiigaa foon Kiristoos yoo laalle isaan kun dogmaadha malee sirna miti. Haala kanaatiin cuuphamaa, haala kanaatiin qorrobaa, haala kanaatiin kadhannaa taasisaa miti. Kadhannaa akka taasisu akka soomnu sagalee akka qabnu kana Kiristoos kan dubbate malee yeroo soomtan haala kanaatiin sa'aatii kana amma kanaa soomaa yeroo ammasii soomaa waggaatti si'a kana soomaa waan tokko kan dubbate hin qabu Kiristoos. Inni kun kan duuka bu'ootaati. Innaa isaan kun barumsa duuka bu'ootaa jedhamu maalli waa'een sirnaa jechuudha walumaa galatti Kiristoos dogmaa inni barsiise isaan immoo sirnatti manni kiristaanaan dogmaa sana raawwattu tarreessanii wanta kaaniidhaaf ibsanii waan kaaniidhaaf barumsi duuka bu'oota
sirna mana kiristaanaati jechaadha. Diidisqiliyaa jechuun barumsa duuka bu'ootaa jechuudha. Kitaabni diidisqiliyaa kun keeyyata naannoo 42-43tti qoodamee kan jirudha. Qabiyyeensaa baay'ee bal'aadha. As tarreeffaman kun akka muraasaatti ta'aniiru. Haa ilaallu muraasa isaanii fakkeenyaaf waa'ee abbaa manaaf haadha manaa yeroo wajjin jiraatamu haala kamiitiin akka ta'uu qabu. Waa'ee episkooposotaa tajaajila episkoopos jechuun paappaasii jechuudha guyyaarraa waamicha keenyaan paappaasii jechaadha. Waa'ee dhiifamaa, waa'ee jaalala namaadhaaf jaalala waaqayyoo, waa'ee du'aa ka'umsaa, shakkitoo irratti fagaachuun akka barbaachisu. Dabalataan waa'ee icciitaawwanii mana kiristaanaa kanneen ta'an kan akka gurguddoo fakkeenyaaf kan akka cidha sillaasee ni dubbata. Icciita foonummaa yookiin immoo foon uffachuu ilma waaqayyoo, waa'ee qurbaanaa, waa'ee lubummaa, waa'ee ergamoota waaqayyoo isaan kana hundumaa ni kaasa. Isaan kun akka gabaabinaattidha. Bal'inaan kitaabichi mataansaa amma asitti kan agartan kun warreen viidiyoon argattan kun keetaan tokko maal dubbatachuudhaan kaa'ee jira. Kana dubbisuu dandeessu warreen barbaadan PDF fudhachuudhaan jira. Fakkeenyaaf keessa jalqabaa irratti waa'ee amalummaa waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dubbata. Keessa lammaffaatti immoo kitaabilee qulqullaa'oo dubbisuudhaaf hubachuun akka eenyurraa akka eegamu dubbata. Amma dursinee kan kaasne keessa dhufaatti arganna waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa jechaadha. Haati manaa abbaa manaa keessatti jireenyatti wal kabajuun akka jiraatu kaanii kaasaa. Taansinee jalqabaatti kan kaanne waa'ee episkoopos kan jedhu tajaajiloota mana kiristaanaadhaaf keessa afuraffaa irratti kabaja lubootaadhaaf tajaajila isaanii jechuudhaan ni kaasaa. Shanaffaatti episkoopos jechuudhaan matuma isaadhaan kan jiru waa'ee sanaa ni kaasannaa baay'ee ni jira. Keeyyata 10ffaa fakkeenyaaf episkooposonni beekumsa hafuuraadhaa fi akkasumas ogummaa qabaachuu isaan qaban ni kaasa. Itti aanee keeyyata 11ffaa yoo ilaalle fakkeenyaaf hammina yookiin dhimmi haaloo qabaachuun namarratti haaloo qabachuun akka sirrii hin taane eenyuyyuu eenyutti haaloo qabaachuu yookiin immoo dhimmi qabachuu akka hin dandeenye akka hin qabne jechuudha. Isa kana kan dubbata keeyyata 20 fakkeenyaaf yoo ilaalle waa'ee episkooposaa dubbata. Keeyyata 30ffaa irratti waa'ee shakkitootaa dubbataa dursinee kan kaasne. Innaa kana kanaatiin dubbisuu hin dandeessu. Kitaabni kun haala kanaatiin bal'aa kan ta'edha. Diidisqiliyaa duuka bu'ootaa jedhamuudhaan beekama. Maaliif barreeffame kitaabni kun kan jedhudha? Sababa guddaan tokko jira. Yeroo tokko duuka bu'oonni gooftaa keenyaa bu'uuruma gooftaan keenya barumsa isaaniif laateedhaan addunyaa naanna'an yeroo barsanii cuubaa turan naannoo Samaariyaatti namoota cuubuudhaan erga cuubanii booda immoo harka irra kaa'uudhaan hafuura qulqulluu bulchaa turan. Yaa'u kun barumsa kallattii gooftaan keenyaan kaa'edhaan gooftaan keenya harka isaa duuka bu'oota irra kaa'uudhaan maal hafuura qulqulluu fudhadhaa jechuudhaan hafuura qulqulluu sana bulcheera. Isa booda bara duuka bu'oota gooftaa keenya namni erga cuubamee booda biyaansi duuka bu'aa tokkoon harka taa'u qaba. Kiristaana ta'uudhaaf duuka bu'oota meeqatti ture? 12 ture miti. Iddoo kamittuu namni yoo cuubame duuka bu'aan tokko deemuudhaan harka irra kaa'ee hafuura qulqulluu bulchuu qabanna. Inni kun bara booda deebi'ee sirraa'eera bara jaarraa afuraffaa keessa abbootiin 318 bara 525 walitti qabaman sirna isaan baasan keessaa tokko sirna meerooniidha. Meerooniin yaa'u bakka sana bu'e jechuudha. Harka irra kaa'uudhaan duuka bu'oonni hafuura qulqulluu bulchaa kan turan amma paappaasiidha. Guyyaarraa paappaasii tokko jechuun duuka bu'aa tokko jechuudha. Harka irra kaa'uu kan danda'u paappaasii qofaadha. Innaa paappaasiin bakka hin jiretti cuubbaan taasifamuu hin danda'u ture. Otoo sun tureetu kanaaf abboonni maal godhan bakka paappaasiin hin jirettis cuubbaa ta'uu waanta qabuudhaaf bakka sana meeroonii taasisanii lubni meeroonii akka dibu. Kanaan immoo hafuurri qulqulluun akka bulu jechuudha. Innaa duuka bu'oonni garuu duraan kanaatiin hafuura qulqulluu bulchaa turanii naannoo Samaariyaatti gaafa cuubanii hafuura qulqulluu bulchan qaalluun tokko tureeyyuu Simi'oon Maasirii kan jedhamu. Inni kun raajii isaanii kan arguudhaan hojiin isaan hojjetan kan hundumaa ilaaluudhaan kan isaan kana godhan hundumtuu xonqolaadhaan kan isaan raawwatan itti fokkaachuudhaan akkuma xonqolaadhaan wanta adda addaa hojjetu. Duuka bu'oonnis xonqolaa isaa kanaan wanta adda addaa raajii adda addaa hojjetu kan jedhu itti fokkaachuudhaan maal godhaa? Anis akkuma keessan kana namarra harka kaa'ee kana hafuura qulqulluu bulchuu akkasumas raajiiwwan adda addaa kan raawwadhuudhaaf kennaa kana naaf kennaa jechuudhaan qarshii hojii xonqolaa kanaa walitti qabate
duuka bu'atti geessaa jechaadha. Innaa duuka bu'uun gooftaa keenyaa immoo barumsa sobaa namicha kanaadhaan akka hin babal'anne dheekkamuudhaan jechuudha. Saboota sanaatiif kitaabni kun barreeffamee akka hubannootti akka ta'uudhaaf sirna kiristaanaan isaaniif kennameera. Innaa duuka bu'oota gooftaa keenyaatu kitaaba kana barreessee diidisqilaa jechuun hiikkaan samaadha. Barumsa duuka bu'ootaa jechuudha kan jenne kanaafidha. Kitaabni xumuraan kitaabni 35ffaa kitaaba Qelementoosidha. Yaa'u Qelementoosiin guyyaa dhaloota kaasuudhaaf yaalleerra. Kitaabni kun dubbii qulqulluun Phexros waa'ee gooftaa keenyaa dubbate duuka bu'aasaa Qelementoosiin kan barreeffamedha. Qelementoos jechuun duuka bu'aa qulqulluu Phexros ture. Qulqulluun Phexros erga wareegamee booda achuma naannoo Roomaatti Phaaphaasii lammaffaa Paatriyaarkii lammaffaa ta'uudhaan Qelementoos tajaajileera. Innaa dursee qulqullichi Phexros kan inni dubbate kan inni walitti qabe duuka bu'aasaa kanaadhaaf Qelementoosiif kan kennedha. Innaa kan qulqulluu Phexrosidha. Qelementoosiif kenname. Qelementoos immoo isa dhaga'e kana isa fudhate kana maal godhe kitaabaan barreessee kaa'e. Innaa kitaabni kun maqaa isaadhaan kitaaba Qelementoos jedhamee isaaf moggaafameera. Kitaabni kun kutaawwan gurguddoo 8dha kan qabu. Kutaawwan keessatti wantoota baay'ee bal'inaan kan qabate yommuu ta'u qabiyyeen isaanii muraasni as kana taa'aniiru. Waa'ee eebba gamoo haaraa manni kiristaanaa yeroo eebbifamu haala kamittiin eebbifamuu qabu jechaadha. Kana sirna mana kiristaanaa koorsii warreen baratan ni beektu. Yaa warreen hin baratin immoo gara fuulduraatti yoo waaqee jedhe ni baranna waan ta'eedhaaf achatti sirna isaanii arganna. Taane waa'ee sirna cuubbaa, sirna qurbaanaa, waa'ee wareegamtootaa, waa'ee ayyaanotaa, waa'ee sanbata mana kiristaanaa, waa'ee barsiisa duuka bu'ootaa hundeeffama mana kiristaanaa, hidda sanyiidhaa nama Addaam irraa kaasee isaan kana kan hundumaa kitaabni kun nu dubbata. Kutaawwan 8dha kan inni qabu kan jenne baay'ee babal'oodha. Yaa'u PDF kanaan taa'aniiru. Tarii PDF kana masniif kennuutti hin hammatamne kun kan biraarra jira. Baay'ee bal'oo waan ta'eef irratti barreessuun hin barbaachisne warreen inni dubbisatan fudhachuu dandeessu qofaatti. Baay'ee babal'aadha. Amma kutaa 8 kan jenne kun kutaan tokkoffaan isaa qofti duuka bu'oonni gooftaa keenyaa ergaa gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos gara samiitti ol ba'ee booda addunyaa kallattii adda addaadhaan deebanii akka isaan barsiisaniif isaan erguusaa isa kana dhimma kana bal'inaan kaaseera. Manni kiristaanaa barumsa duuka bu'ootaa irratti hundaa'uu ishee isa kanas dabalee kaaseera. Itti aanee immoo addaan irraa kaasee hanga sanatti kan jiru hidda dhaloota kan jiru hundumaa bal'inaan kaaseera kitaabni kun. Asirratti dhugaa dubbachuun baay'ee bal'aadha. Akkasumas immoo waa'ee gannataa, waa'ee abbootii gurguddoodhaa fi nageenya yookiin immoo galatoo isaaniif dhiyaatee Addaamiif Hewaanii gannata keessaatuu ba'anii gara Debra Qidduus kan jedhamutti ari'atamuu isaanii isaan kana ni kaasaa. Kun kutaa tokkoffaadha amma kan amma kaasne kun haala kanaatiin kutaa meeqa qabachaadha? Kutaa 8 qabaachuudha kun. Fakkeenyaaf kutaan lammaffaa maal jedha? Qulqulluun Qelementoos duuka bu'aa qulqulluu Phexros ta'ee tajaajilaa turuusaa waa dhimma kana ni kaasa. Taane immoo waa'ee jireenyaa fi guutummaa waa'ee dhimma qulqullicha kanaa qulqulluu Qelementoos seenaa isaanii barreessa. Akkasumas immoo tajaajila isaa Qelementoos akkamitti akka tajaajilaa ture eessa maal kan jedhu isaan kana bal'inaan ni kaasaa jechuudha. Kun kutaa lammaffaadha. Inni itti aanee kutaan 8ffaa itti aanee ni jira. Qulqulluun fakkeenyaaf kutaa 8ffaatti qulqullichi Phexros waa'ee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan barsiise hundumaa qulqullicha Qelementoositti akka dubbate dhimma kana ni kaasa. Akkasumas immoo tajaajila isaatti akka inni cimuudhaa fi tajaajilaan jabaatee akka inni dhaabatuudhaaf gorsa inni isa gorse. Kanas qabatee ni jira. Innaa haala kanaatiin kutaawwan 8 qabaa jechuudha kitaabni kun salphaadhumatti. Innaa kitaabni Qelementoos haala kanaatiin kan qo'atamudha jechuudha. Walumaa galatti kitaabileen sirnaa 8 isaan kana fakkaatu. Kitaabileen sirnaa 8 kana qofa osoo hin taane kitaabileen kakuu haaraa guutummaan isaanii kanumaan dhaabatan jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree jalqabnee wangeelota 4 barannee itti aansinee kitaabilee seenaa kan jedhu kitaaba hojii duuka bu'ootaa barannee 5ffaatti jechaadha. Itti aansinee kitaabilee ergaa kan jedhan ergaawwan qulqulluu Phaawulos 14, ergaawwan duuka bu'oota biroo ergaa 7, walitti ergaa 21 kan jalqabaa 5 kitaaba
digdamii ja'a. Itti aansine immoo kitaaba raajii kan jedhu mul'ata Yohaannis barannee kitaaba 27. Itti aansine immoo kitaabilee sirnaa kanneen jedhaman 8 hamma kanaatti kan baranne walitti kitaabileen kun meeqa ta'u? Kitaabilee 35 kitaabilee kakuu haaraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tewaahidoodha jechuudha. Kan amma isaa kanatti nu gargaareen wajjirraan ta'e uumaa keenya Sillaaseedhaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan itti aanu kutaanii barumsi keenya kan itti aanu boqonnaa 5ffaatti dabarra jechuudha. Boqonnaan 4ffaan kanumaan dhaabateera jechuudha. Boqonnaa sanaan deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.